obboleettii teennatan akkuma argitan homa isiniin jechuu dhufe abbaan mana isii jechuudha maallaqa kee ka dalagattee fidde as kenni jechuudha maallaqa isii ofii dhorkattee raatiif ofii dalagattee dhufte dhorkattee naan hin hambisne waa takka jechuudha akkuma argaa jirtan homa hambisne jechuudha maallaqa isiiti jettee akkanatti tumamte jechuudha maallaqa kee as kenni jedhanii waa hunda obsitee jireenya kee jiraadha jettee bultii ofiiti jettee waa hunda obsitee jechuudha hin hambisne tumeetiin akkanatti maallaqa isin dhorkattee jennaan arga laala hojii maammadoo jechuudha hojii dhiira mataa hin qabne maallaqa dubartiiti shari'aa kamtu isin heeyyameesi maallaqa dubartiirraa fudhachuuf dubartii tumtan dhiira osoo hin ta'in kun inni mataa isaa dubartiidha qinaan viidiyoo kan wanni isinii waraabeef haa barnoota irraa fudhattaniif hedduu jira kan dubbanne jechuudha hedduu jira kan bayee waan jenni garuu waa hunda obsitee bultiiti yennaa caala nin jiraadha jettee waa hunda obsitee obboleettiin keenyatu jechuun waa hunda obsitee har'a maallaqa isiiti dalaydee dafa araba hammaa madhiixee fiddee maallaqa isiiti jettee tumamte qaamni isii jechuudha qaamni isii odoo uffata irraa baasni hin hafne jechuudha hin jiru qaamni isii garuu intala musliimaati qaamni isinitti argisiisuu hin dandeenyu jechuudha hoomata akka hin hambisne rabbiin waan akkanarraa isin eegu maammadoo mataa qulfillee rabbiin mataa isin qollofe kana isin haa banuu isinumaan jedha waan biraa isin hin jedhu. Budii Maammadoo mazaraa laalamee waan inni godhu dhugaa jechuudha. Obboleettii keenya kana ka isheen dalagattee abbaa manaati akkasuma abbaa manaati jechuudha. Mazaraa ta'a malee jechuudha. Inna mucayyoo kana tumee raa'atee qarshee ishee irraa fudhatee jechuudha. Dhaggeeffadhaa wanta ijoollee keenya shamarranii godhan ijoolleen keessattuu ala baadiyyaa hojjetanii jechuudha. Akkana godhan ijoolleen dhiiraa jechuudha. Qarshee ishee tumanii irraa fudhatee jechuudha. Kunis abbaa manaa jedhama. Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu akkam jirtu mana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba jechaa egaa hordoftoota koo warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawwataa sabskiraayib gochuudhaani maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa. Egaa akkuma viidiyoo jalqabaa irratti dhageessan obboleettii keenya tokko akkuma siinan dalagadhettee biyya ormaa dhuftee biyya ormaa kana keessatti immoo gaa'ela godhattee turte. Gaa'ela jechuun walumatti makamanii nikaas qabaattee qabaachuu baattee hin beeku garuu akka isaan himachaa jiranitti mucayyoon kun hojjettee gaafa isheen galtuu ijaazaa butee jettuu birrii hojjettee fidde as kan jechuudhaaniin abbaan manaa ishee yookiin immoo kan isheen itti walitti makamassuun tumee jechuudha. Ijoolleen keenyallee dhugaa gisee tokko ijoollee shamarranii keenyallee barliisaa qabdanii isinimti abbuma argartan asumatti heerumtanii raawwattanii jireenya keessanii booressitan jechuudha. Maali dalagattanii galtanii heerumtanii maal rakkoo qaba? Dalagattee galtee yoo heerumte darbee hin qabu jechuudha. Har'a akkanatti biyya ormaa keessatti tumamtee fuula keetii hin dirmamne sitti bahee dhiinni sitti bahu kana irra ofii kootiif qoxxobdee gaafa galte fataa jettee heerumtaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa isin jedha kun ijoolleen akkana waan akkanaa kana namarratti hojjetanii gaafa qarshii sirraa dhabanii gaafa kophaatti sigatuu barbaadanii waan akkanaa kana sirratti raawwatu jechuudha. Dhageessanii kanaaf obboleewwan koo adaraa keessanii hundumti keessaniyyuu wantoota akkanaa kanarraa of eeggadha. Keessattuu ijoolleen ala baatanii jirtanii fi akkasuma keessattuu ijoolleen immoo warroota kana lamaaniif dhaamsi ijoollee onlaayinii irraan dhiira bakkuma arganii jananii qarshiitti arganii fi akkasuma immoo biyya ormaa kana keessatti dhuftee osoo maatiin kee hin beekin osoo maaliin kee hin beekin baatee kan heerumtu kana of eeggannoo godhaa jechuudhaaf qoxxobaa. Maaliif kun akkanumatti qilleessa irratti sigata jechuudha. Inni sitti fayyadamuu malee qarshii keessirraa nyaatee sitti fayyadamuu malee waan biraatiif miti jechuudha. Inna kanaafiyyuu of eeggannoo isin barbaachisaa. Of eeggannoo godhaa. Haga danda'ametti of eeggannoo godhaa. Maaliif galii heerumii abboo maal galtee yoo heerumte gaafa galtee heerumte jaarsatu dhabame moo nama si fuudhe dhabame moo dhiiratu dhabame moo maalidha kan isin barbaada dhuftan? Jireenya kee fooyyeffachuu dhuftee malee heerumuuf dhuftee biyya kanatti jechuudha. Anna ajaa'iba keessattuu ijoolleen biyya kanatti heerumtan osoo haatiif abbaan keessan bira darre akkamitti heeruman? Ajaa'iba heerumanii bultii fa'a godhatanii daa'imas godhatanii maal godhatan kana jechuudha. Hedduu takka namatti dhaga'ama. Maaliif akkanumatti singata jechuudha. Ijoollee meeqa kan daa'ima wajjin kun biyya kana keessatti keessattuu Saawud Arabiyaa keessatti ijoollee meeqa gatanii daa'ima wajjin jechuudha.
Bakka daa'ima dhaltee jettu inni isaan hin gatu. Ishee faayidaa isaaniitiif isinitti fayyadamuuf qarshii sirraa nyaachuuf isinitti fayyadamuu malee jireenya keetiif himuti. Obboleettii koo shawwadamee nati isheen akka koo mana madaamii keessa jirtu. Hojjedhu galii heeruma abboo. Maal heerumni qilleensa irraa baay'een bareedu jiru. Heerumuma gaafa maatii kee bira jirtutu gaa'ela isheetu eebbifamtuudha. Gaa'ela eebbifamaan isa kanaadha jechuudha. Isa qilleensa irraa osoo maatiin kee hin jirre, osoo firootaan kee hin jirre, osoo hiriyoottan kee bira hin jirre, ushettee deemtee ijaazaa buutee itti galtu sanii mate jechuudha. Kanaaf of eeggannoo isin barbaachisaa. Kanaaf of eeggadhaayii obboloota kooyii dhugaa dubbachuu fi ijoollee baay'eedha warroon akkanatti shawwadamaa jirtanii waaqayyo isinaa eeguu hedduutu akka nama gaddisiisa. Ijoollee keenya wanni irratti raawwatamaa jiru jechuudha. Yeroo kana keessatti jechuudha. Innaa kanaaf of eeggannoo isin barbaachisaa. Of eeggadhaa isin jechuu barbaadan akka dhaamsa obboleettii takkaatti isinii qabu jechuudha. Galee heerume obboleettii koo ofirraa galee heerume rabbi. Yookiin immoo yoo asitti illee kan jaalatu ta'e jaaladhuuti galiituma maatii kee beeksisteetti illee yoo galtee heerumte maaltu ijaazaa sitti buufisii erga kun akkanuma inni gaafa sissinni sirraa fixe gaafa birrii sirraa fudhachuu barbaade akkasitti situmee garsi lakkisaa jechuudha. Abbaa feete mantaadhe dhiiruma tokko iyyuu dhamanin dhiirri yeroo kana amanamu dhiira muraasa dhugaas hin jira. Dhiira takka takkatu amanama malee tokko tokko hin amanamu jechuudha. Anna kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa. Gaafa ati gaarii taate gaafa ati waan kee qabatte nama gaariitu si fuudha. Jireenya gaarii bareedduu jiraata. Har'a mucayyoon kun jireenya siqaqee jiraatte ofii isheetii asitti ijaazaa buutee birrii asitti isaa kenniti. Isheen biyyattumaan godhattu. Akkam gootaati? Erga biyyattumaan godhanne maal faayidaan kee? Asumatti yoo dargaggeessa gandaa qallabuu ta'e jechuudha. Faayiduma maal qabdan? Dhugaas hin jedhu hordoftoota kiyya of qusadhaa. Ila kuma takka baatee 2,000 hojjechuurra mana madaamii keessa teechee 1,000 takkaan hojjechuu si washa. Isaaba malee ciqicidhii malee dhugaas hin jedha jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii itti fayyadamaa malee baatee raawwattee 2,000 hojjetta kootti jedhee maammaduun gaafa si jennu si baasa sitti fakkeechee si baasa gaafa ati baate immoo akkana si godhaa jechuudha. Kun agartee isa kana si godhaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo si barbaachisa obboleettii koo yoo dhugaa sammuu kan qabaattu ta'e yoo dhuguma ati dalagadhee of jijjiiree maatii koo jijjiiree tangalee biyyatti gaa'ela koo godha jettu ta'e wanta kanarraa of eeggachuu qabda. Of qusachuu qabda. Dhugaa rabbii jechuudha. Ijoollee baay'een beekan ijoollee hiriyoottuma tiyya kan waliin bahee isaan eessa jiru ani eessan jira. Isaan maal qabu ani maalan qaba jedhee iddoo kana yoo bu'ee ilaalu galata waaqayyo nan galateeffadhaan. Ijoollee asitti na biraa bahanii heeruman hiriyoonni kiyya jechuudha. Jireenya akkamii keessa akka isaan jiraachaa jiran nan beeka. Heerumummaa argan malee jireenyi isaanii biyyatti akka maal godhatan akka maal hin godhanne sirriitti hin beeku jechuudha. Kanaaf of eeggannoo isin barbaachisaa. Mahammadoodhaaf jettee fiiddee wayyee Mahammadoodhaaf jettee wayyiyyee istanne. Kanaaf okay. Kanaaf obboleewwan koo of eeggannoo isin barbaachisaa. Of eeggadhaa isin jechuu barbaada. Maaliif hundumti yoo innaa abdii sana rabbashaa jira dhiifama. Innaa kanaaf hordoftoota kiyya hanguma fe'ellee hoo jabaate hanguma fe'ellee yoo guddate hanguma fe'ellee yoo jaalatte galiitii heerume maatii kee biratti. Maatii kee si beeksisu isin galaatii walii qaxaradhaatii galaa biyyatti heeruma. Innaa akkas isiniin jedha. Kuni dhaamsa kootiidha. Obboleettii keenyas ka waaqayyo si fayyisu. Maal godharree waanumatti goote si deebise jechuudha. Innaa akkasii warroonni chaanala kee afaaraa taata subscribe gochuun maamila keenya taa'e warri taa'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo sinaa eebbisu. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinee wal boo harsunitti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha laayikii naa gochuun dagatinaa hordoftoota kiyya laayikii sheerii godhaa galatooma.